namni namummaan isinitti dhaga'ame viidiyoo kana sheer koppiliin riippoostii godhaati namoota biraan nugaa ijoolleen kun godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfataati bakka dhaloota isaanii daldalaa tokkoon dhufanii gataman yeroo hangammaatti kaanjii 4 kaanjii 3 hangammaatti hojiin galle kanaafiyyuu viidiyoo kana sheer koppiliin riippoostii godhaati wal biraan naagaayi muudannoo isaanii tokko lamaan akkaataa daldalaan kun ittiin fideetoo addoo kanatti gateetoo ijoolleen isiin kan masgiida bulaa jirti isiin kaan immoo goodaa bulaa jirti kaan ijaazaa bulaa jirti kanaafiyyuu hanga dandeessanitti viidiyoo kana sheer koppiliin godhaati wal biraan naagaa ati maqaan kee Berikuma di bajana raflate. Berikuma di bajana raflate dia sadde tergana fidi. Amma kana kisa tanji to kitina gaji sababa ID ti hoji cerana hariani. Hoji cerana hariani alam bulaira nani silkina rati tufera hani. Beri me kan sibide? Berikuma di baja. ID siraw je dari sibide. ID nara siraw je dari dia sadde dura nafi. Angamma ta ID sirano jen. Amma rati ID nara no jen wan tokkos nangon. Esa jiracha je. Ala kesa masjid kesa bula ala kesa dema bula itu. Amma saati amma kanatti saati amma kanatti maal sin jedhe otire walteen silkiin irraan kaasu kaasemmoo biloogna irratti godhaa sagalee illee naan deebisu oni sagalee qabee jechuudha. Amma ammaatti guyyaa tokko dhufee si ilaaleen beeku. Guyyaa tokko dhufee na ilaaleen beeku. Hojii erga si galchee mindaa keessa si dhoowwatan si gaafateen beeku. Oomaa tokko waan tokko naa gaafateen beeku. Maqaan isaa eenyuun? Eeliyaas Abdataa jedhama. Ajjee. Ati eenyu maqaan kee? Lammasaa Lamaayyaan jedhama. Daldalaa Eeliyaas Abdataa kan jedhaman nu fide. Erga nu fide ji'a sadii kana keessatti gaafa dhumnu eerpoortii nu fuudhee waan mana jaasaa nu galche kana keessatti guyyaa tokko deebi'ee erga mana jaasaa gaafa biyyaa dhuftanii sin galchee dhufee sin laalle dhufee nu laalle maal nyaattu maal dhodhoo'ee mana jaasaa akkamitti kan fattu hin jennee birrii meeqaan sin fide? Birrii 350 na fide. Hanga ammaatti guyyaa tokko hojii sin galchine? Hanga ammaatti guyyaa tokko nan galchine maal sin jedhawu? Sin erga naa dhufee ji'a tokko kana keessatti qaraamni narratti lakkaa'e birrii 2 irratti lakkaa'ee jira sayyummoo amma mana jaasaatti nu ari'atanii paaspoortiin keenya keessatti boorsaa keenya keessatti hafe boorsaa keenya illee fudhachuu dhoowwanii amma eessa bulaa jirta? Goodaarra bulaa jira. Ati goodaa bulaa jirta? Goodaa bulaa jira. Daldalichi eenyu maqaan isaa? Eeliyaas Abdataa. Ayyee. Ati eenyu maqaan kee? Ani Falmita Shomaan jedhama. Sagalee galkaas. Falmita Shomaan jedhama. Godina Shawaa Lixaa Amboorraan dhufe. Eebsi fide? Eeliyaas Abdataa na fide. Birrii meeqaan si fide? Birrii 350 na fide. Ji'a meeqa erga dhufte? Idan dhufee ji'a sadii. Hanga ammaatti guyyaa tokko hojiin galle? Amma ammaatti guyyaa tokko hojiin galle amma kun amma ji'a sadii kana keessatti qaraamni irratti lakkaa'ee poolis kireeraansii illee of harkaan qaba. Baattatee jira poolis kireeraansii kana qabaachuun koo dhimma hin qabaanne yoo hojii nu galcheenneen hojii nu galchuu dhufee nu gaafatu silkii yoo dawwalle silkii nurraa hin kaasu. Hojii nu galchee gaatanii maal siin jedhe? Hojii nu galcheennee yeroo inneen qo'aa boru har'a nuun jedha guyyaa beekamaan isaan beekamu. Amma bilbila siin irraa kaasaara? Silkii nurraa hin kaasu. Bilookii siin godheera? Biloo nu godheera silkii nurraa hin kaasu. Ayyaa ati eenyu maqaan kee? Ani Kiisaa Taaddasaan jedhama. Kanan dhufe godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfataati. Kan na fide Eeliyaas Abdataadha. Eeggan dhufee ji'a sadii gaafan dhufu bichaa ispoortiidha na fuudhee mana jaasaatti nagatee eegga guyyaa gaaf sanaatii as deebi'ee guyyaa tokko bichaa hojii na galchee hojichi naa ta'uu dide wanni hin kaffallee. Aadii sirraan hojjetu kaampaanichi? Kaampaanii miti intiniin kaffalle koomishiniin kaffalle dhanii naariyaan gaafa naariyanii manuma wanni sanattan deebi'ee gaafa nachi deebi'eetti daa'uun narraan kaasu doon itti bilbiluu narraan kaasu ani 400 nan dhufee firii viizaa nan dhufe 400 kaffalee dhufee kanaaf rakkoo hamaa keessan jira. Amma eessa bulaa jirtaati? Amma alaan bulaa shaantaan kun harkaan jiru paaspoortiin kun harkaan jiru. Shaantaan kee mana jaasaatti bade? Mana jaasaa jira. Ati goodaa bulaa jirta? Ani goodaa bulaan jira. Maqaan kee eenyu? Maqaan koo Kiisaa Taaddasaan jedhama. Daldalaan si fidee? Eeliyaas Abdataa jedhama. Ayyee. Ati eenyu maqaan kee? Sirbaa kanaan isaan jedhama. Kanan irraa dhufe aanaa Ilfataatti kan na fide immoo Eeliyaas Abdataa jechuudha. Ji'a meeqa erga dhufte? Ji'a 4. Ji'a 4 hanga ji'a 4tti hojiin galle? Homaa tokko hojiin galle. Birrii meeqaan si fide? 565 irraa fudhatee jechuudha. Waan tokko bakka garagalee nan laallee ani biyya irraa 120 ergisiifadhee nyaachaa ture amma immoo birrii kana fitee bakka mana maskiina keessa bulaa jirra jechuudha. Ati goodaa bulaa jirta? Maskiina keessa bulaa jirta? Bakka ayidiin sirraa hojjedhadhee na fitee waan tokko narraan hojjennee hojii nan galchine bakka Oromoo kun bakka sheer godhaatee nu bira dhaabbadhaan sin jedhaa rakkoo hamaa keessa jira dhugaa rabbi. Ati maqaan kee? Ani maqaan kee Sisaan jedhama aanaa Ilfataarraan dhufe jechuudha. Kan gara biyya kanaa na fide daldala Eeliyaas Abdataa jedhamu. Erga na fideeti gaafa jalqabaa sana ispoortii dhufee na fuudhee mana jaasaatti nagatee erga gaafa sanatti guyyaa tokko maal nyaatu? Ji'a meeqa erga dhufte? Ji'a 4. Birrii meeqaan si fide? Birrii 565. Aga kana keessatti jarfan kana keessatti guyyaa tokko maal nyaatu maal dhugu nun jedheen beeku poolis kireeraansiin keenya illee erga dhufee ji'a tokko guutee jechuudha.
ji'a sadii mana jaasaa ciisnee ji'a sadii booda ammoo deemnee bakkee irra masgiida waan garaagaraa keessa bulaa irra jechuudha. Akka kana keessatti maallaqni keenyas nu harkatti dhubeera waan hin nyaannu waan hin bullollee hin qabnu Oromoo kan nu gargaaran bukkee dhaabadhaa namni Oromummaa isinitti dhaga'amu sheer koppileen galuu biraatiin bukkee dhaabadhaa isin jedha. Atoo maqaan keenya? Tole maqaan koo Tarrafaa Lachisaan jedhama. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Ilfataa irraa kan dhufe kan biyya kana na fide Eeliyaas Abdataa jedhama. Gaafan biyyaa dhufee eerpoortiitti dhufee na fudhatee achi fuudhee mana ijaazaa na geesse jechuudha. Mana ijaazaa na geesse maal nyaatta maal dhugdatu naan hin Ji'a meeqa erga dhufte? Ji'a afur. Birrii meeqa sirraa fuudhee si fide? Birrii 565 kaffalee dhufe. Firii viizaa dhalee si fide? Firii viizaadhaan dhufe. Maal siin jechaara? Amma yeroo nani baqa hojii nagalchii kiliraansingii jedhu feera gaafa nani jedheen yoo ta'u waa ta'e biyyattan si galcha guyyaa 13 dhamtee biyyatti galtaa jedhee doorsisa garaagaraatiin na doorsisaa jira jechuudha. Amma eessa bulaa jirtaati? Amma masgiida keessa bulaa jiran. Atillee masgiida keessa bulaa? Egaa guyyaa sanaatii dhufee guyyaa tokko siin hin gaafa? Waan tokko maal nyaatta maal dhugda naan jennee ani akka maleetti jireenya hamaa keessa jira. Kanaaf namni sagalee kana dhageessan sagalee keenya sheer godhaatii wal biraan nu gargaara nu bira dhaabadhaan isiniin jenna. Namni namummaan isinitti dhaga'amu viidiyoo kana sheer koppii linkii godhaatii namoota biraan gahaa qaama dhimmi ilaallatu bira imbaasiidhaanis haa ta'u eessaanis haa ga'u mucaan kun ijoollee hanaa tokko iddoo tokkotti fidee iddoo kanatti dararaa jira hanga dandeettii keessanii namni namummaan isinitti dhaga'amu namni dafqitanii dafqa keessaan bultan dafqi namaas hin mararu viidiyoo kana sheer koppii linkii riippoostii godhaatii qaama dhimmi ilaallatu biraan akka nu geessan galatooma.